Yoyyaa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuunee akkam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube chaanaalii Soofuma Raap. Har'a qabadhee kan isin dhufe wantoota lamaadha. Wantoonni kunniin lamanis asitti bilbilli jira. As immoo Wi-Fi jira yookaan immoo intarneeta ta'uu danda'a. Kana lameen yoo qabaattan akkaataa ittiin sooramuu dandeessan isiniif qabadheetiin dhufeetiin jira. Egaa jecha tokkotu jira. Jecha abbaa qabeenyaa biyya Chaayinaadha. Biyyoota addunyaa kana keessatti abbootii qabeenyaa keessaa sadarkaa qabatee kan jiru Jack Ma baay'een keessan ni beektan miti. Jecha tokko qaba. Jechi isaas maalidha isinitti fakkaate? Qarshii fi muuzii tokko fiddanii jaldeessa fuuldura yeroo keessan jaldeessi kan fudhatu muuziidha malee qarshiidha miti jedhan. Jechi kun hedduu tokko anaaf bu'uura. Abbaa qabeenyaa cimaadha biyya Chaayinaa keessatti. Jechi kun akkamitti naaf bu'uura ta'e isinitti fakkaate? Dhugaadha, qarshiin sun guddaa taateetiin muuzii baay'ee bituu akka dandeessu osoo kan beeku ta'e jaldeessi muuzii osoo hin taane kan fuudhu maalidha? Qarshii sani akkaataa ittiin bitatu. Qarshii sun muuzii baay'ee akka bitattu waan hin beekneef qofa maal fuudha jechuudha? Muuzii fudhatee jechuudha. Osoo qarshii fudhatee immoo muuzii kan ittiin bitatu ta'e hoo? Waan baay'ee muuzii baay'ee yeroo baay'eedhaaf isa tajaajiluu dandeessu bitachuu danda'a jechuudha. So jecha kana kan qabadhee isiniif dhufeef ilmi namaa keenya kan yeroo ammaa kana keessattuu dhaloonni ammaa kun dhaloonni isaan darban kanaan dura yeroo keenyatti yeroon quufaa yeroon beelli hin jiru egaa quufa ture akka gaariitti naannee dhoognee jiraannaa jedha jechaatiin kan nuti turan. Ani immoo isa kanaan faallaadha. Yeroon ammas maal ta'uu dandeessi? Yoo ittiin jijjiiramte, yoo itti fayyadamte, yoo yeroo faana kan deemuu dandeessu taate wanta barbaadde ittiin hojjechuu yeroo quufaa taasisuu dandeessa. Rakkoon asirratti dhufa. Eessarratti yoo jettan namni hojjetee uf jijjiiruu yoo kan hin dandeenye ta'e rakkoon bakka kanatti dhufa. Isaan kanaan dura akkuma isaan jedhan yeroo isaan qabeenyas qabanii laftis jira akka barbaadan teeknooloojiin amma yeroo ammaa kana nama wal dorgomsiisaa jiru kun hin jiru. Yeroo sanitti wanti hundumtiniyyuu bal'aa ture jechuudha. Amma immoo teeknooloojiin dhufeetiin jira. Teeknooloojiin kun immoo akkuma wanta bareeda nuuf fidee dhufe wantoota rakkisaa ta'ellee fideetiin dhufeetiin jira. Akka namni itti wal dorgomu, namni wal dorgomeetiin dorgommii teeknooloojii ammaa kana keessa yoo kan isin ta'e of jijjiiruu hin danda'u. Teeknooloojii kana wajjin kan deemu yoo kan ta'u ta'e immoo of jijjiiree abbaa qabeenyas ta'uu danda'a, sooramuu danda'a. So viidiyoo har'aa keessatti kanneen lamaa yoo qabaattan akkamitti sooramuu dandeessan? Sooressa ta'uu akkamitti dandeessan kan jedhu asiniif qabadheetiin dhufe. Sooressa ta'uu qofa osoo hin taane jiruuf jireenya keessan hamma ta'e tokko akkamitti jijjiiruu dandeessan kan jedhu asiniif qabadheetiin dhufe. Warroonni YouTube chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe, like, share gochuu hin irraanfatinaadha. YouTube chaanaaliin kun YouTube chaanaalii barnootaati kan teeknooloojiidhaan ittiin wal bartan waan ta'eef subscribe godhaa. Amma gara barnootichaatti. Egaa akkuma jalqaba irratti isiniif ibsee wantoota lama yoo qabaattan intarneeta keessan gahaa yoo qabaattanii fi bilbila keessan gahaa yoo qabaattan qarshii onlaayinii irratti hojjechuun ni danda'ama. Hundi keessanii argaatiin jirtan namoota onlaayinii irratti dhufaniitiin jijjiiraman, namoota jiruuf jireenya isaanii jijjiiran, namoota immoo feemas ta'anii qarshii gaarii dharni gochuu irratti argaman argaatiin jirtan. Garuu osoo argitan immoo hojii onlaayinii kana irratti namoonni akkamitti feemas ta'uu danda'an, akkamitti of jijjiiruu danda'an, akkamitti yeroo gabaabaa keessatti jiruuf jireenya isaanii jijjiiruu danda'an kan jedhu asiniin dhaqqaba. Kanas wantoota lama wal qabsiiseetiin isiniin dhaqqaba. Jiruuf jireenya keessan keessatti biizinasa onlaayinii kana tokko hojjechuu isiniif wayyamoo biizinasa onlaayinii kana osoo hin taane immoo qaxaramtanii hojjechuu isinii wayya kan jedhu isiniif dhaqqaba. So kana kan isiniif ibsuuf maalidha? Onlaayinii kana irratti sirriitti itti fayyadamtaniiti yoo kan hojjettan ta'e jijjiiramuu waan dandeessaniif. So chaalenjii doolaara 100 qopheessineetiin jirra. Baay'een keessanii beektanii chaalenjii kana irratti warroon hirmaachuu barbaadan egaa galmaa'uu dandeessanii namoonni baay'een galmaa'aniitiin jiranii guyyaa tokko qofatti nu hafe almost jechuudha xumuramuudhaaf. So chaalenjii kana irratti maalidha? Nam tokko salphamatti ofii isaatti bilbila isaatti Wi-Fi isaatti fayyadameetiin qarshii kana erni gochuu ni danda'a. Doolaara 100 takka jechuun baay'ee tokko xiqqaadha. Garuu gara qarshii biyya keenyaatti yeroo jijjiirtan qarshii 16,000dha. So isin mindeeffamtanii hojjechuu isiniif wayyamu. Akkanumallee hojii onlaayinii kana irratti paarfektii taatanii sooramuu isinii wayya. Hojjechuu isinii wayya kan jedhu har'a isiniin dhaqqaba jechuudha. So yeroo mindeeffamtanii hojjettanii fi akkanumallee biizinasa mataa keessanii xiqqoo biizinasa xiqqoo haa taatu ishee hojjettan kamtu irra caala kan jedhu mee isiniin dhaqqabu. So mindeeffamee namni hojjetu tokko qarshii argatuu fi hammam hanga argatu ni beeka. Firiidamii qaba jechuudha. So firiidamii kanarraa immoo mana kiraatiifis nyaataafis uffataafis wanta ta'u hamma tokko ni argata. So kun firiidamii qaba jechuudha. So qarshiin sun akka argachuu danda'u mindeeffamee hojjeta waan ta'eef akka argachuu danda'u sirriitti beeka. So kanaaf firiidamii qaba jechuudha. Wanta san akka argachuu danda'u jechuudha. Lammaffaan immoo namni mindeeffamee hojjetu tokko garaagarummaan nama biraa qabu qarshiin kun yeroo isaa eeggatee isa bira dhaqqaba irraa hafuu hin danda'u
egaa qarshii san argachuu akka danda'u ni beeka jechuudha. Kana qofaa miti wanni inni argachuu danda'u namni mindeeffamee hojjetu tokko qarshii hojjetee argatu san irratti yoo kan xiyyeeffatu ta'e hamma ta'e tokko maalidhaa firiidamiidhaan jiraachuu danda'a. Nama fakkeenyaaf qarshii mindeeffamee hojjetu firiidamii qaba. Uffata gaarii uffata akka gaariitti bahuu danda'a. So kanaaf mindeeffamee yeroo hojjetu wanta firiidamii qaba jechuudha. Firiidamii biizinasiidhaan ni qaba. Garuu asirratti immoo mee gara biraatti haa dhufnu. Namni biizinasa xiqqaa kan mataa ofii qabatee dhufe tokko biizinasa ta'u kamiyyuu haa ta'u online kanarratti qabatee kan dhufe kan ta'u taate namni sun hangam jijjiiramuu danda'a kan jedhu amma isiniin naada qabu. Egaa garaagarummaa isiniif ibsuudhaaf namni mindeeffamee hojjetu tokko firiidamii qaba isiniin jedheetu jira. Asirratti immoo maaltu jira? Laffaatitu jira. Online irratti hojjedha jettee online sana irratti biizinasa tokko ni hojjedha jettee biizinasa san eegaluudhaaf maal si gaafata jechuudha. Asirratti dhabuus jira argachuus jira jechuudha. Inni sun garaagarummaan san irraa qabu maalidha? Inni sun direct akka argachuu danda'u ni beeka. Mindaan isaa gaafa jiini guute salphumatti argachuu danda'a. Inni kun immoo maalidha? Kasarus danda'a jechuudha biizinasa waan ta'eef. So biizinasa kophaa keessanii eegaluu irra wayyamoo immoo akkanumallee hojii mindeeffamtee hojjechuu wayya. Yaada keessan koomentii irratti naaf barreessaa. Anaaf akka kiyyatti biizinasa mataa keessanii qabattanii yoo dhuftan biizinasa sana irratti qarshii xiqqoodhaan iyyuu invest gootanii hojjechuu kan dandeessan hojiiwwan bal'aatu jira. Hojiiwwan kanneen keessaa fudhadhaadha. Fakkeenyaaf invest gootanii kan hojjettan YouTube chaanaalii YouTuber ta'uu dandeessan. Maaliif barattanii koorsii fudhatanii YouTuber ta'uu dandeessan. YouTuber irraa immoo qarshii irra gochuu dandeessan. So kontentii akkasii yoo qabaattan waa'ee dandeettii YouTubeidhaa karaa ittiin hojjechuu dandeessan. Hamma ta'e yoo qabaattan egaa online irratti koorsiiwwan adda addaa fudhachuu dandeessan jechuudha. Inni biraa immoo kan isiniif ibsu immoo biizinasa xiqqaa takka yoo kan eegaltan ta'e fakkeenyaaf forex trading. Forex trading irratti doolaara 10 irraa kaastanii hanga 100tti qopheeffachuudhaan forex trading koorsii isaa fudhatanii waa'ee forex trading yoo beektan ergasii immoo achirratti biizinasa mataa keessanii yoo eegaltan achirratti hojjechuu irratti yoo eegaltan saatii keessan yeroo gabaabaa keessatti nama bakka gahaa ta'e bakka guddaa gahee ta'uu dandeessan. Forex trading dhaan namoota jijjiiraman asirratti arguu dandeessan. Namoota baay'eetu irraa jijjiirame soo isinis karaa kanaan jijjiiramuu dandeessan jechuudha. Kana qofaa miti. Online kanarratti wantoota baay'eetu jira. Digital marketing kan jedhutu jira. Digital marketing maal akka ta'e bal'inaan isiniif ibsa yeroo biraa. Digital marketing addunyaan kun yeroo ammaa kana maal taateetiin jirti? Kan interneetaa taateetiin jirti. Kanaan dura waggoota dhibbaan dura yookaan immoo waggoota jaarraa tokko dura kan ture digitalli kun interneetni kun hin jiru. Bilbilaan namni miti ergaadhaanii karaa poostaatiin karaa ergaatiin namni qaamaan dheeqeeti kan wanta tokko raawwachuu danda'u. Yeroo ammaa kana immoo digitaala taateetiin jirti addunyaan kun. Meeshaa tokko harkaa yoo qabaattan fakkeenyaaf Amazon irraa meeshaa tokko bitachuu yoo barbaaddan har'a Itoophiyaa keessa teessanii order gootanii meeshaan sun bitattanii doolaaraan gara biyya keenyaatti ergisiifachuu dandeessan. Kun kan ta'e maalidha? Interneetni kun dijitaala waan ta'eef. So kanaaf digital marketingiitti fayyadamuu dandeessanii jechuudha. So kanas gochuu kan dandeessan maal yoo qabaattan? Bilbila gahaa yoo qabaatanii fi interneeta yoo qabaattan kana gochuu dandeessan. Ammas wanta biraa isiniif ibsu social media marketing wanta jedhamutu jira. Social media marketing ibsa bal'aa dameedhaan isiniif qabadhee dhiyaadha ammaan booda. Social media marketing biizinasa. So biizinasa mataa keessanii ni uumtanii social media marketing irratti wantoota adda addaa dhaabbattoota adda addaatiif beeksisuudhaan beeksisa adda addaa beeksisuudhaan isaaniif immoo wantoota isaan sarvisii isaan barbaadan hoteela tokko fakkeenyaaf hoteelli sun kanaan dura online irratti websaayitiin qabu yoo ta'e appiin qabu yoo ta'e akkanumallee lakkoofsa bilbilaa maxxansee hin beeku yoo ta'e beeksisa hojjetee hin beeku yoo ta'e social media marketingii kanatti isin fayyadamtanii maal gootan hojii tokko ni barbaadattanii jechuudha. Hoteela saniin abbaa hoteela sanii yoo kan isin hojjechiisuu barbaadu taate websaayitii biildi gootanii fi appii biildi gootanii fi websaayitii mataa isaanii uumtanii fi Facebook page guddaa ta'e create gootanii fi isa kana sarvisii kana inni immoo karaa interneetaatiin akka beeksifatu ni taasiftanii ergasii immoo isin qarshii irraa gootan. Argitaniitiin jirtanii social media marketingin biizinasa hedduu tokko mirtii ta'e tokkodha. Yeroo ammaa kana keessatti biizinasa bareedaa ta'e tokkodha. Kan biraa haa fudhannu crypto trading. Crypto irratti biizinasa yookaan immoo doolaara xiqqoo yoo qabaattan doolaara saniin cryptoowwan adda addaa daldaluu dandeessan. Kana qofaa miti wantoota bal'aatu jira. Isaan kanneen hojjechuu dandeessan, isaan kanneen immoo sooramuu dandeessan. Kana yoo barbaaddan immoo ammaan booda hojii onlaayiniitiin kan wal qabate direct ifaan ifatte isinitti agarsiisaatiin kan hojjennu chaalenjii doolaara 100 takka irraa eegalleetiin jirra. Isa kana hundayyuu online irratti hojjettan sooramuu dandeessan. Garuu kun chaalenjii qaba. Chaalenjii qaba. Akka duratti mindeeffamee namni hojjetu tokko mindeeffamee hojjetu sana osoo hin taane inni kun maal qaba jechuudha? Chaalenjii qaba. Chaalenjii kana keessa darbuu yoo dandeessedha. Nama dijitaalaa nama yeroo ammaa kana barbaaddu addunyaan barbaaddu yoo taateedha. So online teesseetuma
Viidiyoo namoota ni daawwatta yoo ta'e, viidiyoo namoonni gallakkisan baay'ee nama jechuun nama challenge uf godhuu danda'edha. Nama challenge gochuu danda'e. Challenge jechuun maal isin fakkaate? Ofii keetii wanta tokko ni xiyyeeffatta, wanta san irratti ni raawwadha jettee challenge gochuu jechuudha. Fakkeenyaaf namni tokko doolaara 100 qaban haa jennu, forex trader haa jennu, forex trading hojjeta haa jennu, doolaara 100 tana doolaara 10 gochuu qaba jedheetiin challenge godha. So doolaara 100 kan inni qabu. Doolaara 100 kana immoo forex trading itti fayyadamee doolaara 10 taasisuu qaba ji'a tokko keessatti jedhee yoo kan kaayyeeffatu ta'e ishee kun challenge jedhamti. Maaliif yoo kan success godheetiin doolaara 100 kana gara doolaara 10,000tti yoo kan ol guddisu ta'e success ta'eetiin jira, challenge kana darbeetiin jira. Akkanumallee immoo forex trading 50 isin jedheetiin jira, percentage 50-50. Challenge sun fail ta'uu danda'a, itti fufuu danda'a. So isa san immoo fail yoo kan taasisu ta'e challenge itti aanuuf maal gochuu qaba jechuudha. Uf qopheessuu qaba. Maaltu na jalaa fi maaltu na rakkadhe, maaltu wanti ani beekuu hin danda'e maalidha. Forex trader waan ta'eef wanti ani hin argatin maaliidhaaf waan dhabeef lose taasise doolaara 100 kana maaliif lose ta'e. Lose godhee kan jiru ofii isaatii beekuu danda'a jechuudha. So challenge kana irraa ka'uudhaan hordoftoonni karaa miidiyaa keenyaatiin hordofaatiin jirtan social media adda addaa qabna. Telegram jira, WhatsApp jira, lakkoofsa bilbilaatiinis akkanumallee YouTube channelota adda addaa qaba. So YouTuberoota akkanumallee kana qofa osoo hin taane karaa adda addaatiin naquunnamtan jechuudha. Baay'een keessan challenge kana akka barbaadan baradheetiin jira. Ammaan booda maalidha hojiiwwan online kana akka wal qabate online irratti challenge gochaatiin kan hojjennu ta'a jechuudha. So yaada kana kan isiniif dhiyeesseef akka isiniif fayyadamedha. Jechi duratti ani isiniin jedhe immoo hedduu tokko yeroo ammaa kanaaf barbaachisaa dheedeetii yaada. Jack Ma abbaa qabeenyaa doolaara biliyoona 39 ol qabee abbootii qabeenyaa addunyaa kanarratti argaman keessaa sadarkaa irra jirudha. Jechi isaa sun hedduu tokko yeroo baay'ee na gammachiifti. Maaliif isin fakkaate? Wanti ilmi namaa yeroo ammaa kana namoonni keenya keessattuu ittiin deemaa jiran keessa wanta tokkodha. Wanta lama yoo siif kenname wantoota lamaan kana keessaa isa caalaa filatamaadha. Namni yeroo baay'ee mindeeffamuu si wayyamoo hojii online biizinasa xiqqoo jalqabuu si wayyaa jettu mindeeffamuu na wayyaadha. So mindeeffamee immoo namni abbaa qabeenyaa ta'e so jiruuf jireenya isaa laayifii bareeda jiraachuu danda'a. Baay'ee fiizikaalii jechuudha. Garuu karaa sanarraa namni hangam jijjiirame kanaan dura namoonni kanaan dura achirra hojjechaa turan hangam jijjiiraman hangam abbaa qabeenyaa ta'anii uf jijjiiran kan jedhu beekuun murteessaadha. Wanta tokko yeroo filattu isa challenge qabuun filatu namni keenya. Isa karaa salphaadhaan deemuu dandeessu. Inni karaa salphaadhaan deemuu dandeessu garuu galmaan si gahuu hin danda'u. So kanaafi yaada kana kan isiniif dhiyeesse yaada kanarratti yaada qabdan comment irratti naaf barreessaa. Yeroo baay'ee waliin dabarsina. Ammaan booda barnoota bal'aa waa'ee hojii online kanarratti wajjin baranna. Egaa kanarraa asirratti xumureetiin jira. Yeroo itti aanu immoo viidiyoo ajaa'ibaa kan biraa qabadhe isiniif dhufa hanga sitti nagaan naa tura isiniin jecha warroota YouTube chaanalii kanaaf haarotattan subscribe, like, share gochuun hin irraanfatinaa. Yeroo biraa viidiyoo biraatiin wal argina hanga sitti. Nagahan Nazrada.